Harallee gabaa deemaa jirra jechuudha. Namoonni hedduun oolmaa kan kee akkasuma immoo bakka deemtu nuuf waraabinaan jettanii turtanii maaliif viidiyoo meeshaa bichaa gadhiifta akka oolmaa keetii kennu dhiisi jettanii akkasuma immoo anillee kan qaqqabadde isinii dhufee jira. Viidiyoo kiyya kana subscribe like share gochuudhaan hanga xumuraana wajjin turaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya baay'ee ilaalamaan jiru waan ta'eef mee namoonni hundinuyyuu subscribe godhaa isiniin jedha. Namni ilaaltan subscribe godhaa. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif illee share godhaa laayikii tuqaa isiniin jira. Laayikii hojjetan viidiyoon kee kun akka nama hedduu biraa faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii naa tuqaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Shamarka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha. Harallee obboleettiin teenya takka kennaa daa'imman ofiitii fi akkasuma mucaa obboleessa kiyyaatiif waan abiti jettee ergite anillee achumaan erga bitee fi maaliif waan tokko viidiyoo sirraa isiniif waraabne jedhee dhufe jechuudha. Maashaallah. Ijoollee afuriif jechuudha uffata bituuf kan dhufe caammaa akkasuma immoo surree kan intalaatiif qamisii bituuf dhufe asuma keessaa viidiyoo maaliif isin waraabne jedhee dhufe argitanii caammaa daa'immanii jechuudha. Caammaa ajaa'iba hedduu babbareedu kanneen argitanii caammaa akkanaa kanneen waan biyya keessa hin jirre isin fakkaachuu mala ijoolleen biyya alaa jirtanii akkasuma caammaan dhiiraa jechuudha. Caammaa oriijinaalii caammaa hedduu babbareedu kwaalitii ka ta'e jechuudha. Ka'aziru jechuudha namoonni bituu fi barbaadan akkasuma ijoollee keessaniif haa ta'u obboleeyyan xixiqqaa qabu haa ta'u kennaa namoonni kennuu barbaadan jechuudha. Meeshaa oriijinaalitu jira jechuudha. Achii bittanii achii itti kafaltanii hin galchina hanga kiiloo keessanii yoo ta'e malee maashaallah sharafaa fi ka'asitti bitaniin illee tokkuma jechuudha. Indoo masitti irra wayyaayu akkuma isin argartan kana maashaallah meeshaa oriijinaalii caammaa oriijinaalii jechuudha. Ka shamaraa ta'e ka dhiiraa ta'e akkanuma qabadhe isin dhufee jira jechuudha. Akkasuma ijoollee gurguddoolee jechuudha. Xixiqqoo ta'e gurguddoo ta'e argitanii caammaalee hedduu babbareeddu maal kana qofaa miti akkuma isin argartan kennuuti hiiliin illee yoo barbaadan jechuudha. Filannoon keessan akkuma fedhe keessanitti caammaa daa'immanii jechuudha. Akkuma diizaayinii isin feetanii fi kararii isin feetanii jira jechuudha. Sanirraanuyyuu hedduu oriijinaalii ka ta'e kaartoonii miti caammaa babbareedduudha jechuudha. Caammoolee akkanaa kanneen durallee daa'immaniif bitee ture jechuudha. Namoonni ijoollee shamaraa qabdan jechuudha. Ofii keessanii kan qabdan ta'e maatii keessaniif ta'e gatiin isaallee rakasa waan isin garraamu gatiin isaallee wuddii miti jechuudha. Gatii rakasaa namoonni barbaadanii bittanii maatii keessan ta'e yookaan ammoo fira keessan ta'e ittiin gammachiisuu hin dandeettan isin jira. Akkuma isin argitan kana hoggaa 3 irraa kaasee hanga jechuudha hoggaa 10 wayii kinuuti as bira argattan jechuudha. Bituuf hin dandeettan isin jira. Caammoti kwaaliitiidha jechuudha. Kan isinitti mul'isaa jiru kun martuyyuu caammaa oriijinaaliidha. Wanta ija keessaniin argaa jirtan wanta ta'eef argitanii caammaan kun intalaafillee dhiiraafillee hin ta'e jechuudha. Namoonni jaalattan dhiirrileen uffata intalleelleen uffata caammoolee akkanaa kana bituuf yoo barbaadan gara kiyya kottaa isiniin jedha. Akkuma isin argartan kana jechuudha. Caammaan kwaaliitiidha. Wantuma isinitti himu takka illee irraa hin qabu jechuudha. Akkuma isin argartan kana caammaa qofaa miti viidiyoo kana hanga xumuraa yoo ilaaltanii waa hedduu arguu dandeettanii wantoota daa'imman keessaniif hawwitan hedduu argachuu dandeettan waan ta'eef hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha. Waan oriijinaalii waan babbareeda bichaadha jechuudha. Akkasiin argattanii akkasuma beelloo jechuudha. Beelloo irraa qamisii noormaalii irraa akkuma isin argartan kana qabadhee isin dhiyaadhee jira jechuudha. Isin ammoo yoo barbaadanii asuma raastirishot godhaa keessan na dubbisuu hin dandeettan. Akkasuma ammoo caamma shamarranii bobbootti kan jalba bira ga'u jechuudha. Qamisii gaggabaabaa wajjin istaayilii barbaadan daa'imman keessan uffisuu yoo barbaadan nu biratti hin argattu isiniin jedha. Kana qofaa miti uffata haawalee jechuudha. Wanta akka diriyaa habaayaa akkasuma ammoo jalbiibaa wantoota barbaadan jechuudha. Wantoota nama gurguddaallee kan dhiiraallee jechuudha kan intalaallee namni barbaadan nu biratti dhiyaadhaa isiniin jira. Uffata daa'immanii akkuma isin argartan kana qamisii babbareedaa jechuudha. Argitanii qamisii yookaan beelloo jechuudha. Hedduu babbareedaa ta'e akkuma isin argitan kana qamisiin daa'immanii gatiin isaa guddiidhaan beektanii akka yookaan caammaatii miti uffata surree dhiiraatti irraa rakasa jechuudha. Beelloon daa'immanii hedduu kwaalitii ka ta'e gatiin isaa ol ka'a akkasuma immoo kuwwan gatiin isaa hin qannasa jechuudha. Kan gatii jiddu galeessaa illee jira, kan gatii widdiillee hin jira, kan gatii rakkasaa illee hin jira jechuudha. Uffanni Dubaay irraa seenee fi kan muyyaalee garagara wanti sun beekuu qabdan jechuudha. Akkuma isin argartan kana jira jechuudha. Uffanni keenya namoonni jaalatanii bitachuu barbaadanii yookaan maatii keessan ittiin gammachiisu yookaan daa'imman keessan ittiin gammachiisuu feetan
obboleeyyan keessanillee firoottan keessanillee haa ta'u fira keessanillee ijoollee daa'imman fira keessanillee haa ta'u daa'imman keessanillee haa ta'u namni barbaadan gara zulaa maashoo koottaa isiniin jedha wanta isin argattan kana wanti kanaan addaa hin jiru kanaan durallee meeshaa uffata daa'immanii jechuudha hedduu bitee gadhiisee jira uffata hedduu oriijinaali ta'e namoonni bitattan hin beektanii ofii keessanii of beektan waan ta'eef koomentii irra dubbachuu dandeettan namoonni uffata daa'immanii kanaan dura isin bitee jiru akkasuma uffata aboolee keessanii isiniif bitee hedduu isinitti tolee hedduu jaalattanii jirtan hin jirtan waan ta'eef koomentii irratti dubbachuu ragaa bahuu hin dandeettan jechuudha uffata oriijinaali uffata kwaalitiidha jechuudha uffannan bitu uffata qaxxitaa Dubaayin irraa seenee maal qamisii qofa jechuudha uffata hedduutu jira jechuudha uffata dhiiraallee ta'ee kan shamarraallee ta'ee uffanni daa'immanii naannoo nama hin jiru naannoo uffata daa'immanii qofa jechuudha akkasuma mul'isaa jirullee uffata daa'immanii qofa jechuudha namoonni surree irraa barbaadanii veelloo qamisii irraa barbaadanii akkasuma gurdii irraa barbaadanii wantoota barbaadan irraa viidiyoon seeraan isin mul'achuu dhabu mala wanta harka tokkoon waraabaa jiruuf jechuudha harka tokkoon viidiyoo waraabaa harka tokkoon uffata ol gadhoofaa waan jiruuf isin mul'achuu dhaba jechuudha kumsan argatan kana kinooti surree uffata dhiiraa jechuudha argitanii akkuma diizaayinii isin feetanii fi faashinii isin feetanii jira jechuudha kan surree uffata kan dhiiraati jechuudha ashaanguliitii irratti waan fannifamneef isinitti toluu dhabu malee jechuudha yeroo fannifame hedduu bareeda jechuudha maashaallaadha yeroo itti godhan jechuudha yookaan uffata hedduu bareeduuti ama gurdiin kun akkuma isin argitan kan argitanii gurdii baay'ee bareedaati jechuudha osoo harka lamaan hin qabeessine mul'isee baay'ee bareedaa caammaallee kinooti suuqii tokkochaa miti suuqiin isin waraabe suuqa hedduuti akkasuma uffanillee kan garagaraati jechuudha waan suuqa tokkochaa hin taaneef suuqa garagaraa irraa waan ta'eef uffanillee garagaraa jechuudha kanneen qofa osoo hin taane kan haawolellee jechuudha kan yookiin abbootii uffata nama gurguddaa yoo barbaadda wanta akka diriyaa ta'ee akkasuma qamisii ta'ee jallabaaba ta'ee niqaaba ta'ee wanta barbaadan irraa hijaaba ta'ee waan barbaadan irraa jechuudha dhuftanii na dubbisuu dandeettan jechuudha ani isiniif bitaa warroonni ammoo keessaan dhuftanii na jajjabeessaa jirtanii hedduu sin jaaladha umrii na dheeraadha naaf galatoomaa isiniin jedha wallahi maal jedhee akka isin ibsu hin qabu boota guddaa isiniif qaba naaf galatoomaa naaf ulfaadha umrii na dheeraadha isiniin jedha akkuma isin argartan kana kinoo surree irraa kaasee hanga qumxaa jechuudha alaabaa ishee walirraa qabu jechuudha jalaaf gubbaa jechuudha saantariyaa fi qumxaa jechuudha ofirraa qabu jechuudha akkasuma shaamizii kan dhiiraa jechuudha akkasuma gurdii fi tiishertii walirratti yookiin qamisii jechuudha akkuma isin argartan kana inni kun gurdiidha kan gubbaa tiishertiidha ijoollee gurguddooti jechuudha ijoollee hoggaa 10 fi 10 akkas 10niiti akkuma isin argartan kana jira jechuudha uffanni har'a isinitti mul'isaa jiru isinitti tola jedhee yaada jechuudha uffanni hedduu bareeda garuu viidiyoo irratti akka yaada sanii na mul'atee jiru veelloon kun veelloo ajaa'iba hedduu bareedudha gatiin isaallee kun baay'ee qaaliidha jechuudha veelloon diimaan kun jechuudha diimaan nutsuun sun qallal kana hin bareedu garuu viidiyoo irratti akka yaada sanitti na hin mul'anne sababni isaa harka tokkoon uffanni gubbaa sanii osoo qalamee jira ani kaameraa gubbaa sanirra ol qaba argitanii gubbaa sanirra ol qaba narra ol fagaata sababa saniif jecha na bareeduu hin dandeenye jechuudha garuu an hanga danda'e tokkoon isiniif waraabuu yaalee jira hanga isinitti mul'ate kan isinitti mul'ate sirriitti godhanaa erga kan isinitti mul'atiin ammoo yoona himtan keessaan umrii daa'imman keessan yoona himtan umrii isiitii wal madaalee anatuyyuu isiniif bita jechuudha kan isinirraa eegamu umrii daa'imaa qofa himuudha ittiin gabaabbatu irraan taruu jechuudha maashaallah akkasitti ilaallee isiniif binna jechuudha caammolee akkanaa jiru kanniin caammaa oriijinaalii caammaa babbareedaa caammaa dhiiraa kanniin jechuudha namoonni barbaadan bitachuu dandeettan isiniin jedha viidiyoon kiyyaarraa akkuma isin argitan kana jira jechuudha namoonni meeshaa mana keessaa meeshaa farniicharaa akkasuma afaa firaashii arabiyaa majlisii meeshaa mana biffee jechuudha namoonni meeshaalee akkanaa kanneen barbaadan illee koottaa keessan na dubbisa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti hiloottan gamanumaan argachuu dandeettanii biyaansi oolmaa kiyya asumaan hangana yoo isin hubachiise isin gahaa jedhee yaada namoonni yeroo ati baddu sagalee kan kee dhaga'uudhaaf baay'ee goggaana sagalee kee dhaga'uu feenaa sababa saniif akka dhuftu feenaa namoonni jettanii kinooti jechuudha keessan na dubbisaa isiniin jedha maashaallah akkana fakkaata meeshaaleen keenya har'a akkuma isin argartan kana jechuudha kinooti anillee kanneen bitaa jira jechuudha kinoo gurdii fi kootii gubbaarraa kana bitee jira jechuudha haala kanaan akka bareedu argitanii
Allaabaa shidha jechuudha. Shaamizii jalaa qaba, kootii gubbarraa qaba. Uffanni hedduu babbareedaatu natti tola jechuudha argitanii. Istaayiliin nama hundaatu garaagaraa uffanni akkanaa kun hedduu natti tola jechuudha. Baay'ee bareedallee akkuma isin argitan kan akkanatti walirra gurgurama jechuudha. Jala shaamizii qaba, gubbaan kootiidha. Gurdiidha, qabattoo qaba jechuudha. Gurdiin allaabaa hedduu bareedaa ta'e jechuudha argitanii. Isa kana jechuudha. Isa kana bitee jiranillee akkuma isin argitan kana uffata hedduu bitee garuuyyuu viidiyoo irratti waliin baasnee malee namoonni meeshaalee akkasii sanniin barbaadan keessaa na dubbisaa isiniin jedha. Zulaad abdeen hin jirtu warri jettanii ka hojjetu ana osoo hin taane abbaa manaa kiyya waan ta'eef isin ana wajjiniin hasooftanii meeshaan keessan akka gaariitti jechuudha. Meeshaan oriijinaalii meeshaan kwaalitiin isiniif hojjetamaara isiniin jira. Warroonni ajajana biraa qabdan meeshaan keessan meeshaa ajaa'ibaattu isiniif dalagamaa jira. Akkuma duraa sanitti isiniin jedha namni jechuu barbaadanii akkuma duraatti itti fuuftanii ajajachuu hin dandeettanii isiniin jedha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyya hedduu sin jaaladha. Rabbi umrii keessan haa dheeressu. Asumaanii viidiyoo kiyya kana laayikii tuqaa isiniin jedha. Namni sabiskiraayib gootanii jirre sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Namni hundinuyyuu jechuudha. Namni osoo nama jaalachuu baatee nama jala hin deemu. Hundi keessanuyyuu akka bootanaa qabdan hin beeka. Laayikii naa tuqaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya akka nama hedduu bira faffaca'uu fi eessa fageessitaa eessa jirtaa akka jettan anka jiru Shaashamannedha. Garuu naannoo Oromiyaa hundumaayyuu meeshaa isiniif geessina jechuudha. Naannoo Oromiyaa akka ta'e hundaa isiniif geessina. Isinirraa ka eeggamu keessan dubbisuu qofa isiniin jedha. Nagaatti horaa bulaa.